ani guyyaa tokko bayina achirratti falmuu jalqabe waa'eedhuma macaafaa kana macaafa isa kamtu qulqulluudha quraanatu qulqulluudha moo macaafa isa kanatu qulqulluudha macaafni qulqulluudha jedha dhuguma garuu macaafni kun qulqulluudha isa jedhamu irratti innaan macaafi kun yoo dogoggora qabaate yoo dogoggorri macaafa keessa jiraate shaadaa qabattaan an jedhu ustaaz Amni dogoggorrum tas keessa jiraatu malee shaadaan qabadhaan jedhe dhugaa shaadaan qabadha dogoggoruma naa baase macaafa keessa jedhe maaliif ennaan ani argeen beeku dhugaa dubbachuudhaa fi dogoggorri konni guddaani kutaa sana Izaaraa boqonnaa tokko lakkoofsa 9 sana sirriitti dubbisee dhuman walumatti 5,000 jechuusaa beeka malee idaadheen beekwaan idaadheen beeku idayaan manni ta'u argeen beekwaan kana booddee isa sanaa kenname dogoggorri akkasuma tokkoffaa Saamu'eel keessallee loltoota Israa'elii inni tokko 10,000 inni tokko 100,000 inni tokko miliyoona tokko midhaan midheedha waan dogoggora baay'ee jira anu gorsan kana kana tasuma dubbiseen beekon argeen beekon illee maal jechuudha kun edeen humna laafaa dhufe kana booda nan baasaa baasee naanna baasii dubbisinaan jedhe baasee nanii ta'u kutaa sanan dubbisuu jalqabe jechuudha baaseen ida'uu jalqabe bilbila kootti baaseen ida'uu gaafan jalqabu dogoggora maarri sirrii madoon jedhe niin godhoo dhabe lakki dogoggoradhaa irra deebii lakki sirrii madhaan jedhe na jalaa bade irra deebii da'inaan jedhe isuma dhufaan jedheen waan an godhu wallaan achirraan of darbadhe eddesi deebi'anii falmii kanatti hin seenne bakka isumaan nan dhaabe nan dubbisee nan qo'adhee nan dubbisee garee shaadaa jala garee hirmaachuu jalqabe barumsa garagaraa hirmaachuun jalqabe ittuma isaa laphee koo keessaatti du'aa ture jechuun ani baay'ee lapheen koo adiidha karaa amantii kiyya irratti baay'ee nama jabaa waan ta'eef kana keessaatti adii dadhabaa dhufe inni humna kaleessa qabu humna keessaa dadhabaa dhufe baay'ee humna keessaa dadhabaa dhufe humnuma dhabaa dhufe keessa kana booddee humna laafeen waan an godhu wallaaleeni kana booda guyyaa tokkoon akkas godhe ol ba'een abbaa caalii ittiin bilbila karaa keessa barreesse mee bilbila keessa naa kennaan jedhe naa kenne faraanis mee bilbila kee naa ergin jedhe naa erge kana booddee gaa bilbila argani bilbila faraan naa bilbilee kennaan narraa kaasuu didee abbaa caaliif keessaan bilbilee narraa kaasee shaadaa qabachuun barbaadaan nan dhabee ka waan ta'eef badaayyoo iddoo natti ilaalee callisee madhiise maaliif hin sobanaan jedheeti waan ta'eef nama nan tasumaayi maaliif beeku waan ta'eef tibbara madaanaa keessa guyyaa tokko dhiifama na gaafachiisee ture ustaaz Amdii kanatu hin dhiyeessu ishee miilanaa kana isin dhiyeessu nunaan jedhanii akkasuma nabii kana baay'ee narrabse amantii kana baay'ee narrabse jennaan dhiifama gaafadho dhadhiitu iddoo biraatti suura koo gargombisanii jennaan kottuutu iddoo kanatti dhiifama gaafadhoon kana sirraan dhaabbannu naan jedhan gaafan iddoo kana dhufu dhiifama gaafachuun dhufe dhiifama gaafachuu gaafan dhufu warri kaan akkana naan jedhan sin barbaachisu sin dhiifama irraa nuun fuudhina nu dhiifama isaan barbaannu karaa barbaanna karaatti deemna malee dhiifama nama kanaan barbaannu ustaaz Amdiin kana booddee dhiisa akkasin jedhamu nama dhiifama gaafadhadhee dhufe akkasin jedhiina jedhaniitu ijoollee narraa tasgabbeessanii namoota narraa tasgabbeessaniitu ibinuun illee na beekaa jechuudha narraa tasgabbeessanii jilbeenfadheen dhiifama gaafadhe jechuudha kana booddee deessiti kaaseen amantaan kun keessa koo dhufuu jalqabee kana booddee keessa koo seenuu jalqabee jaalalli utuun amantaa sana keessa galiin jaalalli namoonni amantaa isaaniif qaban rakkaa durii namni torba jeese jannata galaadha kan nuti barsiifamne namni torba jeese akkan islaamaatti jannata galaadha gaafan sirchi godhee quraana keessa dhugumanii jiraayee yeroo ammaa kana bu'aan barbaadan gaafachuu hin danda'ama dhuguma quraana keessa ni jiraayee lubbuu ajjeesanii mootummaa waaqa kan jannata argachuun dhugumanii jiraa jedheen gaafan sirchi godhu tasumaayyuu quraanni kan hin deeggaru kan lubbuu namaa miti ilbisa lafa deemtullee yoo ajjeeste fuula rabbiitti itti gaafatamta kan jedhuun argee okay baay'ee gaariidha deebii bareedaa gaarii tokko argachaa dhufeera jedheen akkasumatti itti dhiyaachaa dhufee erga dhiifama gaafadhes deebii amantaa sana hin xumne itti dhiyaachaa itti sissiiqaa dhumaan dhufe jechuudha otuman jedhu miyaan sun laphee kuna galaa dhufee miyaan sun keessa kuna dhaalaa dhufee na booji'aa dhufee dhugaa dubbachuudhaa fi kana booddee shaadaan qabadha gaafan ittiin jedheeni tasumaan na namanne waan ta'eef na jalaa callisanii ustaaz Amdiidhaaf keessaa barreessee shaadaa qabachuun kun hafuumiin jedheen rabbi nagaan saa fidoo deema dhiise nattuun deebisne utuu warra kaan tokko jedhee ta'e isaniitu kootu qabadhuun jechuun jira ture anko garuu okay tolee deema dhiise malee intani iddoo natti hin laanne isa dhugaati kana booddee garuu baay'ee ulfaataadha dhugaa
waan inni jechuun akkan itti keessa darbee baay'ee ulfaataadha. Yeroo tokko tokko imimmaantu jatti na dhufa. Wanti guddaan aarsu yoo jiraate Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasuula keenya rasuula kabajamaa rasuula diinii kanaaf gatii guddaa baasan ji'oota waggoota meeqaaf arrabsaa turuu koo kan amma ammaatti kan keessa koo na gubu har'a garuu gaafa namni maqaa rasuula labbii rasuula kabajamaa rasuula diinii kanaaf jecha gatii guddaa baasanii ittiin dhaloota kanaaf addunyaa kanaaf ifa kana fidan gaafa namni na biratti tuqu kan jalqaba dursee imimmaan natti dhufu anadha. Gatii sana utuun gatii garmalee dubbisee keessan seeniidhaan gatiin isaan baasan sun naa dhufe jechuudha. Gatiin isaan baasan sun naa dhufe jechuudha. Kanaaf innaa gaafa shaada qabadhu namni nama nundi innee bakka nan dhiisee kana booda ofii kooniin godhu dhabeen na keessummeessuu gaafa didanii Ustaaza Raayyaa Abbaa Macaarrattan hojjedhe. Ustaaza Raayyaa Abbaa Macaarraa nashiida isaa kottu yaalma namaa dhagayi waan gaarii dukkanatti injooriin baafadhu gargarii amanuu baattullee amantii wal barii isa kamii dhugaan isa kamii dharri hundumaa addaan baafadhu suuta jedhii sabrii yoo fete saman yoo fetes kafarii kan jedhe quraanaa burqaan dhumne daarii filmaata siif kennee jira gooftaan gaarii jedhu sanarrattan hojjedhee gadhiisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Innaa nashiida sanarratti hojjedhee gadhiise. Nashiida sanarratti hojjedhee gadhiise guyyaa sana kaasee jaalalli keessa kun nyaachuu dhufe. Ani nashiida sanarratti hojjechuun koo shaada qabachuudhaaf hin turre. Callisee dhuman gabaabsuudhumaaf kaayyoon konni guddaan. Ga'anii achi nan tura ganaan mayyuu turuudha kaayyoon konni guddaan. Kana booddee akkuma nashiida sana gadhiiseen jechoonni keessaan natti darbatamuu jalqabamanii kana booddee ittuusaayyuu akkan quraana kana dubbisu na godhee faatiyaa kana afaan oromoos akkan dubbisu na godhee akkasuma dhaqee suuraa 20 lakkoomsa 18 fi lakkoomsa 14 fi lakkoomsa 8 rabbiin haqaan gabbaramaan ana qofaasa jedhu isa faa dubbisuun jalqabe dhaqee isa faan dubbisuu jalqabe hayata tokko tokko ilaaleen googiliidhaan gaayir ta'een adibaayis ta'een isaan kanallee dubbisuu jalqabe gaafachuun jalqabe deebii argachuun jalqabe kana booda gaafa nashiida kanarratti hojjedhu harraabsoon natti cime amma immoo karaa kiristaanotaa harraabsoon qaban ammas tun turii nashiida kan biraarratti ammas tiktaakiin hojjedhe ammas ittuma isaayyuu natti cime harraabsoon natti cime kana booda shaadaan qabadhadheen barreesseen gadhiise utuun akka jedheen barreesseen fuula dura gaafuman intanii san hojjedhee akkasin jedhe galgala tokko ustaas Hamdii biratti Hamdii Yesuus ilma namaatiin jedheen amoo hin dhageenye irra naa deebii simatu jechaadha naan jedhe Yesuus ilma namaa akka ta'e ani ragaan ba'aan jedheen dhugaamu naan jedhe na Yesuus ilma namaati jedhe Yesuus ilma namaati mee Yesuus ergamaa rabbiiti jedhe Yesuus ergamaa rabbiiti giraa sagalee amma si qajeelchaa jira rabbiin naan jedhe hin amanne dhugaa dubbachuuf inni illee waan amane natti hin fakkaatu akkasuma jechuu kiyyayyuu namni waan amane natti hin fakkaatu ani keessi koo fedhiin koo inni guddaan baqa nabanamee jira garuu namni naaf hubate jiru saatii sanatti kana booddee egaa isumaan ittiin fufee wantoota sanas nan gadhiisee isumaan baqa akkan itti jabaadhu na taasisanii akkan biraa namne na taasisanii gaafan shaadaan qabadhadhee barreeffama wayii gadhiisu shaadaa qabachuuf gaafan jedhee gadhiisu naannoo tajaajiltoota 8 ta'anii ganama sa'aatii 2 kaasanii hanga galgala sa'aatii 9tti guruuppii hidhanii adaraa hin dhaqin jedhanii arrabsoo quraana keessaa fuudhanii jechootuma garaagaraa fuudhanii tinna qabanii guyyaa guutuu garee keessa na oolchanii siigalennaan deemaa artamoo akkamidha moo maal taatee deemaa artamantii kana keessatti miidhamte lakkisaan dhugaafatu naa gale malee kanaaf deemaa hin jiruun jedheen akkasitti keessatti guyyaa guutuu oollee isumaan dhumarra garee sana diigeen dhiiseen bayanii isumaan isaanis abdii kutatanii dhiisanii rakkoon qabu bakka nan mari'adhanii achi keessaa bahe nan mari'adha rakkoon qabu jedheen achi keessaa bahe boorumtii isaadha kanan shaadaa qabachuuf jiru kana booda namni duubatti na deebisen jiru isumaanan kitaabota garaagaraas dubbisee achumaan gara laa ilaaha illallaatti dhufe jechuudha. Allahu Akbar. Masha Allah. Kitaaba yoo hamma caafa qulqulluu keessaa
wanti ati erga islaamummaa fudhattee hubattee obboleeyyan keetii dhaamuu barbaaddu ragaa waan isaaniif ta'u Yesuus ergamaa rabbii ta'uu alayhi salaam waan ragaa isaanii ta'u diqsiimaa kan taaf maal dhaamtaaf? Okay. Yaada bareedaa naa kaastani galatooma. Dhugaa dubbachuudhaa fi kaleessa hoggaa barsiisaa turre Yesuus Waaqayyoodha. Yesuus Waaqaa jennee barsiisaa turre. Jasti garuu inni kun dogoggora. Sababiin isaayyuu Yesuus kutaadhuma tokko keessatti ani Waaqayyoon jennee Baayibilii keenya gaafa dubbisnu Baaybiliinti anirraa barsiisaa ture. Inumaayyuu kan addunyaa miti. Akka kan Israa'el ta'e sirriitti ifa baasee nutti dubbachuurra darbee Yesuusumtiyyuu afaan isaatiin ani Israa'elii duwwaadhaaf hin ergame akka jedhe ragaa guutuu arganne jechuudha. Inumaayyuu ani Israa'eloota malee hin beeku, ani Israa'eloota duwwaaf hin ergame akka jedhu ragaa guutuu argannaa jechuudha. Inumaayyuu inkwaan isa waaqummaa fi inkwaan isa kan addunyaa kan keenyaa kana dhiisne jechuudha. Tokko ni kan biraanii akka jedhe ani nama eessaa akkan ta'e beektu, eessaa akkan dhufe beektu. Ani ofii kootii hin dhufne kan na ergetu jira. Isin immoo isan beektani inni immoo amanamaadha jedhe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 7:28 inni amanamaadha jedhe. Iddoo biraatti immoo akkati na ergite haa beekanii biyya lafaa dhaaban si kadhachaa jira yaa abbaa jedhe. Akkati na ergite haa beekan. Akkuma Yesuus ergameyyuu wallaalanii jiru mitiire akka isaan na beekaniifin kadhadhaa jedhe. Akka ergamee dhufeyyuu utuun nan ergameen dhufee beekaa jedhu didan jennaan abbaasiin kadhadha akkan ergamee dhufee immoo inumaayyuu dhagahuu didan. Ana duwwaa miti. Maatewos boqonnaa 2:6 irratti maal jedhaa? Kutaa biyya ati yaa Beetlehem ishii biyya Yihuudaa keessaa ati hundumaarra hin xinnaattu jedha. Si keessaa kan mo'u saba koo Israa'eliin kan bulchu tokko hin ka'aa jedha. Lukaas boqonnaa 2:16 irratti immoo namichi jaarsi dulloomaa wayiin tokko Yesuusin eeggachaa ture. Maal jedha kutaan sun? Fayyina isa Israa'eliif dhufu eeggachaa ture jedha. Isa addunyaaf dhufu hin jedhamne kutaa tokko keessatti iyyuu. Isa addunyaaf dhufu tun taane isa Israa'eliif dhufu jedhame jechuudha. Kana duwwaa miti. Akkuma kanaa kutaa Macaafa Qulqulluu hojii ergamootaa keessatti yeroo dubbatan hojii ergamootaa boqonnaa 23 irratti Waaqayyo akkuma abdachiisee ture sanyii namicha kanaa keessaa Israa'eliif fayyisaa kaaseeran immoo Yesuusidha. Inumaayyuu akka inni Israa'elootaaf dhufee fi inumaayyuu immoo akka inni isteetii Israa'elootaa qofatti ergame ragaa nuu kenna jechuudha. Kanaaf dhaamsan qabu yoo jiraate namoonni akkuma gogaleessaa sana jaanjoftanii waan isin hin gallee fi isin hin galiin itti galtanii waan isin hin galle keessa jaanja'aa dhugaa dhabdanii rakkachaa jirtan dhugaan tokko ittiin jirti. Dhugaan sunis Islaamummaadha. Amantiin ragaa qabu, amantiin dhugaa qabuu fi amantiin jireenya bara baraa qabu Islaamummaa qofa. Ragaa duukaa, dhugaa duukaa waan jiru hunda isinitti meeqan isin ofitti isin fiduu jechuudha. Akka isin diidatee isin ilaaltan miti. Beektu dur nama kan akkas godhatee deemu hin jibbina nan jibbaa kana keessa garoomtu hin jiru. Wonder. Yaa waan tokko hin jiru. Kana duwwaa miti. Waan ta'e nan qaban ture yoo na jalaa baddee jiraatte malee yeroo biraan ishee baasa. Ishee fa nama lakkaa'aa deemu dur Allahu akbar alhamdulillahi. Tasbih. Yaa akkas iseefaa amma iseefaa yeroo hiika seen bennetti akka waan achirra habal koo callee sitti lakkaa'aa jiraamen hafuura callee jennee fannoo dhageessa. Achi keessa garuu wanti jiru homtuun jiru alhamdulillahi Allahu akbar wantoota akkas akkasiiti malee ofirraa. Eshi amantii waan biraa Islaamummaa keessa erga dhuftee qaba shahaadaa erga qabattee arkaa jirta alhamdulillahi rabbil alamin wanni itti nama gowwoomsan wanni itti nama sosoban yeroo hedduu yoo shamarran taate dhiira barbaacha deemtee jaan yoo waan garagaraa dhiiraanis akkasuma maqaa garagaraa moggaafamaaf wanti ati haqiiqa dhugaa jirtu jechuun wanni ati itti gowwoomfamte itti sossobamte ni jirti.
otoo fakkeenyaa fi namni na caalaa dhugaa kiristaanummaa keessatti islaamummaan jedhas islaamummaan sobadha jedhee falmaa ture natu jira. Otoo birrii kaffalanii nama waamu ta'e sila naa waamu ture jalqaba. Otoo immoo birrii kaffalanii immoo na waamanii jiraatan amantichi amantii duuniyaati malee amantii akiiraa miti waan ta'eef ani gara amantii kanaa hin dhufu. Amoo faayidaaf deemte bu'aatachi jira kanaaf deemte waggaa sannaan jedhan immoo eeyyee islaamummaan bu'aa qabdi. Faayidaa guddaa qabdi. Garuu faayidaan ishee duuniyaa miti. Sila sikkoo bar waan rikashatti namni na deemu waan gatii hin qabnetti na deemu namni waan faayidaa hin qabnetti maal gochiin galaan. Amantiin faayidaa hin qabne jira taanaananii amantii faayidaa hin qabne keessa man jira. Isa faayidaa qabu isan bira jiru kanatti kottaa yoo amantiin isin bira jirtan faayidaa hin qabu taanaan. Faayidaan sun ishee har'aa kana uffattee darbitu miti. Maraatuun iyyuu qullaana deemtu, maraatuun iyyuu uffata uffatti, maraatuun iyyuu waan ofirra buufattee raftu qabdi. Isa boorii duunyaatu hin taane isa kana kiiraa jechuudha. Isa tochi jira namoonni baay'een faayidaaf deemtee, bu'aaf deemtee, faayidaa barbaadda, bu'aa barbaadda warra naan jedhaniif eeyyee faayidaaf hin deemi. Faayidaan argadhe immoo jireenya bara baraati. Jannatadha. Allahu akbar. Hayyee. An akka kiyyatti utuu naa danda'ame amantii islaamaa kana utuu birrii kaffalanii amantii kana fudhatan natti tole erga amantii kana argadhe. Inkwaan amantii kana birriidhaan dhufanii keessa seenuu miti bitamuu miti amantii kanatti utuu bitatanii danda'amee jennaan garuu bitamuu hin danda'u. Kanuma. Maasha Allah. Allahu akbar. Hayyee mee ati gartee yeroo islaamummaatti dhufiin san miira gartee islaamummaan laalaa turte akkam akka jibbuu turte reefuu hanga sheenaan si dhuftee boochillee arkaan jira. Niimaa islaamummaa tana eega shahaadaa qabattee immoo gammachuun simannaan obboleeyyan islaamaa yoo maal fakkaataa ijoollee islaamummaa irratti dhalatan warra rabbiin islaamummaa irratti namni hundinuu islaamummaa irratti dhalata haa ta'u warra islaamummaa irratti guddatan kana warra if dagate warra gartee jireenyi yaani nasbiyyaan tun gartee isaan dayidee kanaaf maal dhaamtaaf erga maalii qabdaaf ni'imaa islaamummaa isaan ifirratti dagatan tan maal irraa yaadachiif maal dhaamtaaf. Galatooma yaada bareedaadha. Ani wanta yaadachiisu yoo jiraate dhugumatti waaqayyoon tokko qofaadha. Dhugumatti waaqayyoon qaama sadii qabaan jedhina. Wanta qaamni isaa hir'uu ta'etu qaama dabalataa barbaada. Qaama sadii dabalataa kan barbaadu fakkeenyaaf ani miilli ko tokko yoo hir'uu ta'e kiraanchiin na barbaachisa wiilcheriin na barbaachisa qaama ko hir'uudha waan ta'eef. Waaqayyo tokko garuu qaama sadii qabaa warrettan. Yesuus waaqa, furri qulqulluu waaqa, waaqayyoon Yesuus hin erge waaqa jettu taanaan isin baay'ee dogoggorta. Sababiin isaayyuu qaama sadii qaba taanaan inni qaama sadii qabu sun hir'uudha. Qaama isaatu hir'uudha. Isa qaama hir'uutti hin amanina. Rabbiin tokkicha isa ta'e. Kaleessa dogoggorsiifattanii akkuma kiyyaa baay'een keessan anatu isin dogoggorsaa ture barsiisa dogoggoraadha. Barumsa dogoggoraa isinii kennee. Dhugaa kana isin jalaa dhoksaa ture ana baay'een keessan. Har'allee kan jaanjaa jirtan ati dhugaa kana dhugaa nutti maa turte arramuu deebitee dhugaa miti isa kanatu dhugaadhaan hojjechaa jirtanii haga har'aatti deessitti dhuftanii kan nagaafachaa jirtan. Dhugumatti dhugaan argadhe kana argadha. Utuu guyyaan har'a jirra malee boor iddoo jirru hin beeknu yaa obboleeyyan tiyya. Biyya lafaa kanarra haga jiraan hin beeknu guyyaa dabarru hin beeknu. Haga jiraan nutti garuu utuu dhugaa qabannee duune utuu dhugaa qabannee dhugaattamannee amantii dhugaa kana fudhannee utuu duune akka kiyyatti dhaamsa kiyya. Kanaaf yaa obboleeyyan kun dhuguman isinitti himaa. Furtuun balballi tokko furtuu mataa isaa danda'e qaba. Akkasuma akkuma kanaa jannata argachuudhaaf laa ilaaha illallah amma jannatti jannatan argan. Amma dhugaa kana hin himnetti amma dhugaa kana dhufnee itti namannetti haga amantii islaamaa qabannee musliima hin taanetti jannata argachuu hin dandeenye. Kanaaf dhaamsi koo isa kanadha. Warra islaamaati fi obboleeyyan keessa islaamaa maal dhaamtaa fi waaw maashaallah galatooma ka jalqaba dubbattan hin dhaga'in hafe ani warra musliima islaaman taanee gaan jechan see ture ka musliima ta'anii jiraniif egaa akkuma beekamu isin fakkeenyaaf amma addan sii baasa warra islaama ta'anii dargaggeessi shamarran keenya gartee shawwadamaa jiran
mi'aa amantii kanaa warreen argin isi warri dhufteen kun amma harkaa jirtan kana isaan kana maal dhaamtaa fedhe? Okay, galatooma. Asitti waan lama dubbachuu barbaada. Tokko namooti carraa rabbiin carraa kana ganamummaan isinii kennee haadhaaf abbaa keessan duukaa amantii kana irratti dhalattanii guddattan isin baga gammaddan. Sababiin isaayyuu isin arra aliifarraa kaaftanii waan hundumaa dubbistanii beekuu dandeessa. Qara'uu dandeessa. Barsiisuu dandeessa. Gatii diinii kanaaf jecha rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam baasan illee hundi keessaniyyuu ni beektu. Ani isin gorsuu hin danda'u garuu dhaamsan isinii dhaamu yoo jiraate carraa qabdan kanatti fayyadamaati. Aniyyuu ni kaleessa dhufe hamma dhugaan kun xiqqoo sinaa ibsetti onneen koo yeroo hundumaa dhadhaattotu dhugaa kana dubbadhe utuu naa danda'amee quraanni kun sammuu keessa jiraatee tun of keessa qara'een afaan arabiffaaf oromiffaan ingiliffaan otuun diiguu danda'a ta'e natti tola ture. Garuu inshaallah yoo rabbiin na gargaare isa kanas nan ta'a nan gaas dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf waantan isin dhaamu yoo jiraate waantan isin itti dubbadhu yoo jiraate carraa argattan kanatti fayyadamaati dhugaa kanaaf dubbachuu hin sodaatina. Inni lammiffaan namoonni keessa dhalattanii guddattanii otoo dhugaa kana beektanii garuu biyyaa wal qoodaa, wal arrabsaa, wal cigaa'aa, maqaa wal balleessaa, wal hadheessaa, wal cabsaa ooltan yoo jiraattan isin immoo rabbiin isin haa yaadatu. Rabbiin isin haa yaadatu. Kana qofaan jedha. Waan biraa waan hin jedhu hin qabu. Dhaamsi koo kanuma. ما شاء الله جزاك الله خيرا سجنتاب بريد دوتري وبليان قيا إسلاماتي ونين دامو نما بحر كيس دابتي نما ديبوتون تهينا ربين أمانتي فلتمتو أمانتي قوتو تاتي سباداسي نعمات نغرتي إفرتي ولا لنا نما اتفايد ربي أنا في سن ربي هاتاسسو يسن اللي استقامة يرتي ربي سني هاخنو خيري قرتي ويا أرانتنا ويت الحجابة له فهمتي ويا جماعة خيست سن هند خيسن ورا ملكه ربي سنا قدو ججبيسا جولي غرا ملس لاوما دفته هند سانيتو بقى بعدا غلطوما أمانكي يا ربي جسجارة دا غلطومي أمرين وديردو همتو سي أركني أقسم أستاذ حمدي ما شاء الله أستاذ حمدي أسوف سيسا وان غري نمني فجأفتي فري إساق زي أرجي هدو نمتي تول أستاذ حمدين سوتشين يوخان غرتي مرين نيرو ديرا غدا توري أران تنا صدركات أنا جيسك زي أرجو وان هدو نما جمعجس أستاذ حمدين خيمة سجلي بنادا يرتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جرا مي وبليس خينا الحمد لله يرو ديرتو ولين إيمو خيسالي ترتني سلكات أبصرة ودين ترتني أرانتنا فريخ ناقرتي ما تسين دقامي أستاذ. يا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول السلام وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. رديبون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني درا وبلين كيا توقف درا رتي قالني خربي توكتشاتي خربي الآنتي فلله الحمد والمنة قالني خن إسا قالتنا ما قلت شوف حق قلتي دبلتاني مو خجلتنا ما قلت شو خيستي هون قرتي هنك أبني خكسان جرد قالني سسني فاقل إني سن الله سبحانه وتعالى ربنا الآن قرآن خبد ما خيستي قافنوا في دبته بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة نساء سورة سدفادا سورة العمران آية جاتم يفرتي أكزجا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الله سبحانه وتعالى قل جئين يا أهل الكتاب
يا ورا كتاب نخنميف يهوداف نصارى تعالوا خوتا إلى جرى كلمة جرى جتشا سواء والكتة هي بيننا وبينكم نوفي اسم جدو تجرى دبي والكتة هاتيسم خوتا ثم ألا نعبد إلا الله ربي الآن على جبروا دبو ربي توكيد شمالي قامتك جبروا دبو ولا نشرك به شيئا إساتينا اللي قامتك كلك أبو دبو دوبا غرين كينيا غري ربي قدت ربي وانغرني جبروا دبو يوخ إسان كان غرتي ديداني رغرغلن أكا مسلمة رغانو بي جاءن تولي ربنا الآن كزجا تناف جتا غر ربي توكيتشا أجج ربي راوتشو داف يا دوبا ربنا الآن أبا فدي خيسا فلات حقيقة آمون وبليس خيا قتلين namni yeroo san keessa tureleen as jala kan jiru jiraachuu doolu yeroo finiinaa ture nama haalaan walitti ciccine keessaa tokko galgala ishaa'ii booda walitti eegallee ilaa haga azaana subiidha osuma wal morminu haga paastaroonni ni beeka inni tokko tokko isaaniiti kaan dammaa araarsoo raajii yoosef tokko gartee isaa walgeenii akka godhan dhabanii nurra faraqaa ol dabran takkatti ammuun akka gartee if dura kaanii ergatanii tokkotti ammuun jechuma ajaa'ibaa yoo darbatees wat godheetuma ani gadumaan buusa fa'a boodarra jibbeetiin bilookii godha garee san keessa khabiraatiin seena ammas kanaan dhufee hafarsa bilookuman godha amma maqaa dubartiitiin faa gaafa dhufu qaba yoon sabee kunno ammuun na bira jira wallahi dhugaadha maqaa imoo dubartii maqaa dubartiitiin jijjiirratee imoo hangaan imoo gurbaa kun imoo dhibba takka qaba hangaan jiru takkatti sigalee waan biraatiif gad darbee bilookiin godhu beef takkaa lama waggaa hojii dubbanne yoo deebisaan hin jiraanne nabiyyitti kutama sigala aninu paastaroota imoo biratti zikra abanirra so maqaa paastaroota imoo biratti maqaan kiyya maali dhabeettani habiibii ergamaa seexaanaati ammu ninki jibee dhugaa ergamaa seexaanaati maqaan kiyya sigale habiibii ergamaa seexaanaati aan kanarran kaayyanne wantumaan godha bakka ijibbaatanii akka godhan dhabaniiti maal godhan garee takka ni beeyta jeeti yaadamu geexeedhaa fi dammaan faan garee hundeessan takka agartee sirrii garee ammuudhaa fi wanti geexeedhaa maali geexeedhaa fi dammaadhaa fi narraa himi wanti paastar eenyu sama kan paastar Yusuf Fadi atilleen keessa jirta tan nabi Muhammaduma keessatti arrabsan quraana kana faanuu isinii kajaanii darasoo tokko tokko